السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سينا بها سينا بيع بقراني سنجي دباتو دفي جرا دباتو دفي namni warri jarjartan kuni waan gootan amma gara dalagaa keessanii deemaa booddee ilaaltanii jarjarri min amali shayxaan jedhama afaan akka islaamatti jechuudha. Namni jarjaru namni yeroo maraa waan maratti jarjarri amala shayxaanatti. Muslimni namni imaana qabu ragaa jedhe tasgabbaayetu waan mara dalaga jechuudha. Imaana sa'aatii yoon qabaatiin amma yoo dalagarra jiraatte yoo waan tokko godhuu qabde kutteet egarii booddee wayita sa'aatii qabdu laaltaa jechuudha. Bagaarraan isin gahee guyyaarra galatooma biyya keessa waan deemaa jirurraa takka xiqqoo si waa hubachuun barbaachisaadha. Maqaa adawaatiin waa'ee laga abbayyaa kana baay'izawee amma nama waa galuufitti waa mul'isumaaf goone godhaman barbaachisu. Inshallah isinirra koronaan qabu namni koronaa qabu hin jiru. Waa'ee laga abbayyaa Ijiptii wajjin Itoophiyaan mootummaan Amaaratii fi Ijipti maalitti waliin jiranii layni abbayyaa kun Oromoof maali siyaasan laga abbayyaatiin walitti hidhame kana isaasirraa qabatee waan takka jenna jechuudha. Waan har'a Daani'el Kibret barreesse waan har'a Daani'el Kibret jedhe irra xiqqoo waa jenna jechuudha. Baay'izawee namicha Abiy jedhamu kanatti waan inni dubbatu cufa ka itti himu namicha Daani'el Kibret jedhu kana gabbahii akkana dubbadhu kana uffadhu kana nyaadhu gattaay ol ka'i ka jedhuun cufti isa jechuudha. Waa'ee kaarraamaarraa ilaalchisee lola waggaa 42 ardhaa mootummaan Itoophiyaa loltoonni Oromoo hinjifatan. Addaan baafadhaa dubbii. Mootummaan Itoophiyaa Amaaraan hoogganamu keessatti loltoonni Oromoo ka hinjifatan. Lola Somaalee fi Itoophiyaa qixxeetti deemee waggaa 42 ardhaa exact guyyaa hinjifannoo karaa maraa jarri karaa maraa jettiini karaa maraa jechuudha afaan Oromooti dubbiini. Karaa maraa irratti hinjifanne ka Oromoon hinjifattee Amaarri ufii galmeeffate. Ka Oromoon xayyaaran barartee xayyaaraa 6 xayyaaraa 40 ziyaada barree harcaafte 25 harcaafte baay'isoo taankii isaa guggubdee ariitee biyya deebiste loltoonni Oromoo harki 80 jechuudha. Sabaaf sabab lammoonni takka keessa buusan akka firee xaafii. Ka ufii ammoo Amaaraaf galmaa'ee Amaarris kistaa itti dhoyitee xajjii itti dhuyite. Isa laalchifatee ardha guyyaa ardhaa Dr. Abiy akka nama baga gammaddanii maaliif beektu? Itoophiyaa keessa rakkoon jiraatee mootummaallee jibban wayita lu'aalaawwinnati jettiin jirri jechuudha. Lu'aalaawwinnatiin Itoophiyaa wayita tuqame Oromoon ilmaan Itoophiyaa takka taati. Really? Oromoon kumaatamaan biyya keessatti hidhamaat gaafa isin Eertiraa wal loltan fiidee itti Oromoon gaafa isin Suudaanii wal ciniintan sareen maraatte wayita sareen maraatte Eertiraa wal ciniintu Oromoon deemee lola. Wayita sareen maraatte Somaalee wal ciniintu inshaAllah maaliif cabsanii isin nyaan aagabaanim jechuudha nun galchuun. Nama ofii ilaal. Asoo Finfinnee zuuriyaan akka Filisxeemitti cicciramtee takkaan qoodamtee axiriitti nutti ijaaraa jiru Amaarri asoo ijaan agaru. Asoo Amaarri Ankoobarirraa ka'ee Adaamatti hudha. Adaamaa jala gahee asoo lafa keenna saamu mootummaan Amaaraa masaraa mootummaa keessa seenee lafa keenna saamsisaa jiru. Abbaayin Ijipti dha'uuf jennee amma nuuf hidhannee hooy zarraaf jennee isin duuka bachoo daakkannee deemna akka duritti. Kana aayidiyaan? This is idea. Ilmaan Oromoo indoomiyoo qalbii qabaattan yoo rabbi lidarii isinii hire carraa ajaa'ibaattu isinii bahe ka umrii isaa Amaarri akka ol hin kaane godhu. Carraa ajaa'iba lu'aalaawwinnatii jira qileetti haneetu. Lu'aalaawwinnatii Oromoon itti hidhamtee magaazinatti guuramtee waggaa mara Oromoon gadi baateetuma hiriira nagayaa baatu qileetti haana qabu. Dhukeerraa kaaftu abbaa yoomta akka nun godhu abbaa hin gurguratti. Amaaraaf Tigreef ibsiteet mabraati achi dhufullee kaafii gurguratti Suudaanis itti maabashaan kana dalagaan abashaan. Malkaa wakkanaati asoo malkaa wakkanaati ifaan burqu diinshoo
mabraatiin qabdu kana beektu isin gaasara mabraatiin qabdu Somaalitti gurguratti abashaan kana qilee haaseenu giddibin jedhamu dantarraan qabnu ilikuunis mootummaa amaaraa kana kadhahu cufa isaa meeshaa irraa fudhannee lolu kana baasu kana qalbii ka qabu namni qalbii qabu wanni akkitti yaadu laal kana si kana maaltu dhugee mootummaa amaaraa irraa kuffisu laga abbayyaa qilee haaseensisu irraa hajamnu dantarraan qabnu oromoon kanarratti walii galuun baay'ee barbaachisaa jechuudha amma kaadireen lu'alaawwinnatiif abiyyitti ani daraddaniif jechaarti kaadireen quchuma warri garaa warri boqoon isaanillee garaa warri nyaara hin qabne warri areeda hin qabne namni rabbiin intala durbaatii fi dhiira kaddaan baase areedan dhiirri areeda qaba namni areeda mullucu godhee haadatu rakkoo qaba beeku dhiirummaa isaa jibbe jechuudha areeda mullucu anfarroo mullucu nyaara mullucu godhee warri haadatu rabbiin leencatti illee goofaree godheef ati dhiira jedheen durba leencarraa ammoo irraa haadeet ati durbaa jedheen akkatti rabbiin uume jechuudha akkamitti namni areeda mullucu godhee haadata akka jiruun ofirraa akka honniti akka rabbitti si uumeef faallaa deemu jechuudha sagalee warra akkanaati warra quchumaan isaaniin guunne warra faandoo nyaatee faandoo akka asaamatitti faandoo udaanu jechuudha kanini warri biltsiginnaa የብልጽግና መለኪያው መሀይምነት ነው ኡፍ ጅቡ ኡፍ ደቡ namichi Mustafa jedhan sun masaraa mootummaa keessa deemee nutti mul'isaa ture jechuudha takka takkaan achi keessa deemee nutti mul'isa waan isin dinqisiisu keessa rabbiin beeytaa daamii godhee si uumurra asoo uumamuu baattee hoyya asoo filannoo wayii jiraate jechuudha bakka hin barbaadutte irra deemee takka takkaan liji Iyyaasuu Hayila Sillaasee Habte Giyoorgisii nutti mul'isaa ture jechuudha achi keessa namni Oromoo tokko achi hin jiru kunuu ittiin dhaga'ama dayyuusa jechuun akkana achi keessa deemee abbichuu jedhaa kan inni nutti mul'isu cufti isaanii amaara Habte Giyoorgis diinagdee achi keessa hin jiru goobanaa daacee kajara qarqaaree tiriin arsii cabsee achi keessa hin jiru waan isin dinqisiisu bara kunuu ittiin dhaga'amu laal achi keessa deemee firifaaree garaa ka darbaniif jedhee ilmaan Oromoo burjaajessuuf achi keessa deema ittiin dhagahamu dhiigan qabu kan nama dhiiga qabu mire nama dhiiga qabutti meetu kiyyaas keessa wani nama fakkaata wani nama mul'isa wani Oromoo fakkaata meetu jedhee of gaafata magaalaa guddittii Oromiyaa keessatti masaraa magaalaa guddittii Oromiyaa keessa jiru keessatti meeti wani na fakkaata jedhee soqaa soora taate achi keessa soo dhaqee dhaqa hillaala kun Minilik asee Minilik hayyee amaara rabbi amaarati Hayila Sillaasee rabbi amaarati liji Iyyaasuu rabbi amaarati meetu achi keessa kana fakkaatu an biyyi kun soo faranjiin tokko dhufee na gaafate biyyi kun kiyya jechuuf wani na fakkaatu maal jedhee gaafata achi keessa soo nama xiqqoo isii as keessa kula dhiitii qabu ta'e jechuudha quchumaa warra garaaf bitame warra waa dubbisee hin beekne warra histiriin maalii hin beekne warra Minilik akkamiin nu bitee hin beekne warra Minilik akkamiin yoom dhalatee yoom du'ee hin beekne kana kaadireen bilisiginna yoom dhalatee yoom du'ee eessaa dhufe Minilik hin beekan waan kaadireen itti qicca callaa fuudhanii achirraa gad harkisan jechuudha. Waa'ee laga abbayyaatiin wal qabatee ilmi Oromoo akka wayita dargii sanitti jechuudha. Yeroo dargiin Amaarri Eertiraan wal loltu wayita Amaarri wayyaanii wal loltu san ilmaan Qureeshi Oromoo maal gooti beektaa deemteet leenjiteet hidhatteet jalaa baddi. Sigala wayita isin qabanii mana leenjii isin seensisan itti seenaa leenji'a firii nasaa jechuudha. Leenjii meeshaa kee fudhadhu jiraate qayyase amaaraa lolin duutu jahannam seenta amaaraa lolte sittima eenyutu loli isin jedhe minaa gabbaa amaarii masaraa isii keessa alaabaa aranguwaadee bicaa qayyi ortodoksii amaaraa fannifachuuf ati lolta shirkiidha nama islaamatitti illee leenjii kee fudhadhu eegarii wayita sa'aatiin gahe salaam alaikum jedhin jechuudha. Sigale nuti Ijiptiin mootummaa naannawa kennatiin tokkochaanu lola hin qabu amaaraa jennee waliin lolu dhumate amaaraa jennee Ijiptiin waloluun Suudaanii waloluun Somaalee waloluun Eertiraa waloluun dura fisu faashiniin irra taree jira amaarri addesii qumxaa ofii hidhattee dibbee isii itti dhayaa loluun dandeetti sigala yoo akkam jabaate Tigreetitti makama maashaa Allah du'aayii goonaaf jechuudha hiiqnaachuu mangaduun carqee argilaachuu maaltu nu gaheen uummata keenyarraa maaluman nu gahee nuti mootummaa Ijiptii isinitti hima namni kaapabilitii Ijiptii hin beekne kaapabilitii jechuun waan Ijiptii qabdu meeshaa lolaa warri hin beekne xiqqoo isii information isinii kenna F-16 ka jedhamu jeettii lolaa
which is moderni Amerikaan amma hidhatte tokko jira. Isatti aanee ka jiru jechuudha. F-16 namni F-16 kana qabu biyya 3 moo 4 addunyaa irratti. Ameerikaa fi Israa'el, United Kingdom, Egypt kan irraa hafe ka qabu. F-16 the latest jet jechuudha lola. Kan hidhattee takka jedhu. Helikooптera moderni atqii helikooптera kan jedhamu jechuudha. Attacker ka attackii godhu moderni Ingiliziif Ameerikaan qabdu qabdii 2 jedhu. Misaa'ela qabdii 3 jedhe, which is misaa'ela agar aqwaaraach misaa'ela Itoophiyaan hin qabdu. Kan biyyarraa biyyatti ittiin dhayan jechuudha. Kanarraan bahar hayil waan jedhamu qabdi. Bahar hayilirraa markabarraa dhukaasuu qofa jirre as dhufteetiin Amaara wajjin iskistaa dha'uun hin jiru. Kun amma zamanaawiidha. Jetti laal raadaran seenne qabdi. F-16 kun raadaran seenu fageenyarraa daamii san dhahuu dandeetti. Number 1. Bahararraa dhahuu dandeetti. Number 2. Kanarraan Ameerikaan bira jirti. Dubbiin tun Ameerikaa fi Israa'eliin ka walitti hidhate. Warri siyaasaan beekne. Wanni Ameerikaan Ijiptiin qarqaartuuf Israa'el biyya san keessa jiraattee Araba irratti alaqaa ta'uuf OPDO'n Ameerikaa Ijiptii jedhama jechuudha. Warri hin beekne. Warri siyaasaan beekne. OPDO'n isiin itti Araba Suudii ittiin jimbilfichiistee itti qabde Ijiptii waggarraa biliyeena 4 sadaqaa kennitiif goobanaa jaraa zamanaawii jechuudha. Sadaqaa Israa'el irraa aanee Ameerikaan addunyaa irraa akka kennituuf Ijiptii yookiin mootummaa hukuumaa Masriiti. Sadaqaa every single year waan an jedhe dalagi us jedhi taa'e nyaadhu jettee biliyeena beeka miliyeena miti. Biliyeena 4 kennitiif Ameerikaan waggaa cufa takka takka. Kun maalirraaf Filisxiim akka achirraan kaane Israa'eliin qarqaaranii Filisxiimin azzabu irratti takka. Mootummoota Arabaa naannawaa san jirtu cufa kontroolii gootee basaastee fi Ameerikatti himtee akka jarri waliin taane Araba jechuun baay'ee Oromoo daalacha jechuudha. Kana kan daganne Araba jechuun Oromoo daalacha. Oromoo daalacha xiqqoo isii diimate jechuudha. Arabaaf Oromoon takka. Addaan baaftee akka gafarsaatitti nyaata akka jirtu Ijipti goobana guddicha. Zariin dammoo jarattiillee keessa jira. Namichi amma taayitarra jiru kunuu jarattii taani asaabal hin beeytaniin. Hin beeytaniin warra intarneeta kana dalage jechuudha. Agasirra namatti nama qalbii qabutti. By the way, namni wanni hin qabne namichi negoosheetara tahee jaarsummaa akka Ijiptii fi Itoophiyaan araaramtu tahee Waashingitanitti qixxee dubbatu sun Yahudaadha. Waan isin dinqisiisu jarattis nama akkasiin jirtu. Maal fakkaate Ameerikaawii fakkaateet akka nama jara lamaan araaramsiisutti qixxee dalaga. Benefiitii xiqimii biyya isaatiif jechuudha. Si gala dubbin Ijiptii wanni Ameerikaa wajjin dhaabatteef xiqimii walirraa qaban, self interestii walirraa qaban. Israa'elii tana laal, Israa'elii tanaafi Ijiptiin tu wal ta'utu achi keessatti Israa'eliin kabachiise mootummaa Arabaatiin kamarfamte san achi keessatti jiratti xiqqoosan firiisan achi keessa jiraachise jechuudha. Silazii Ijipti akka xiqimiin jira hin tuqamne Ameerikaan ufii jettee obboleeyyan isii Israa'elii jettee Ijiptiin qarqaarti. Yoo Ijiptii fi Itoophiyaan ka walloltu taate wanna barbaachisaa ta'e cufa harka lafa jalaatiin kenniti Ameerikaan. Eennuuf Ijiptiif. Azaaba duniyaa keessa maaltu Oromoo galchee seensisare. Bishaan Amaarri dhugee xajjii itti dhuguu jennee mina gabbani. Itoophiyaa Oromoo jettee rakanaayiziin hin godhin. Itoophiyaa miidiyaa cufa Amaarri kontrool itti godhe. Itoophiyaa bakka mara Amaarri qabatee keessa jiru. Itoophiyaa afaan Amaaraa dubbattu jennee maal goona oolannu. Dayyuusa jazbaa gaflaa qofatu lola kanatti seenaa jechuudha Oromoo keessa. Ka bakka inni itti du'e guyyaa tokko du'a isaatu maqaa isaan barreesse. Warra aadaa warratti loleemeetu maqaan jira. Asbaasa tokko chinatti himame. Harki 80 jaranaala 11 keessaa 8 Oromoodha. Histiriin kana dubbate. Tokkochuma ka Amaarri gadhaabdee namichi kun Itoophiyaadha. Aadaa warratti nu loleetti natti asim. Abuna Phexros nu gassiisitee namicha tokkoffaa salaalticha jechuudha magarsaa. Gassiisitee achi lafa jalatti xiqqashuu isii ol qabdee masqala jira harka keettee sanuu amantii jira ittiin shaqqaluuf jechuudha. Achi gaditti dhaabdee piyaasaa tokkochi sun hin jira. Sanuu gassiisitee sanuu maqaa jijjiirtee Abuna Phexros ittiin. Ana Abuna Phexros hin agarre waggaa 30 Finfinnee keessatti Amaara siyaa ture jechuudha. Kaluu kana amma Amaari salaale shawee jettee nutti himti. Si gala? Mina gabbanne. Maaltu nu galchee Amaaraaf Tigreef lolaloota ammachi. Warra lolaaf uumame ummata ashaabal fiili warra lolumaaf uumame warra nagaa beeyin. Umrii isaa lola eessan hanqate Somaaleen lola Keeniyaan lola
ummatuma nagaa hin jaalanne kana jennee nuti rabbii walitti nu fattanuuf walitti nu dabale kana jennee ummata musiiba maaltu nu galchee lola kanatti oofu Egypt balaw mirga keetiin harka teenne qorsoo keenya nyaachuun aagaban bishaan gaddabamuu baatee ka ibsatu Amaara ka ibsatu Tigre ka ittiin caffaru Amaara bishaan kana amma isa gaddabaniif amma mabraatiin achi dhufee baalee dhufa really achi dhufee mabraatiin amma jimma keessatti itti mabraatii ittiin argatta dhugaadha akkasiin kanu keessaa baasanuu fincaa takka fincaa lama fincaa sadii jettee gurguratti biyya wannititti haga siyaasan noorzii haga siyaasan kibbaa kun nurraa dhaabbatutti nuti wanna lola jirritti buutu qiyaamaa jirritti iskistaan hoytu irrumaa marannee taa'u leenjii hoytee dhadhitti seeni leenjii namni qalbii qabu leenjiin si fayyada gaafa tokkoof si fayyada leenjii qawwee kee irraa fudhadhu nibrata keeti mallaqa keeti wayita sa'aatiin dhufe jalaa taqayes eenyu walolo jedhii gaafa dhochi akkanuma qaran dhagayini lolli garamii really ilmaan Oromoo rabbiin isin dhaqqabuuf jara tana wallolchisiisa yoo ka walloltu taate jechuudha isin dhaqqabuuf kan nyaatamtan isin hukkuma qabdan hin boottan amma Hamzaa Booranaaf miidiyaa gubbaa bahee እኛ የምንፈልገው ኦሮሞ የምንፈልገው እኮ ሰላም ነው ጀደቱ ኢማ ቦቲ ኦሮሞ ሰላም ነው የምትፈልገው አንተ አካቲ ነገ በርባዶ አማሪም ቤኮ መለቲም ተንቦታ በደጂሊ ደዩስ ዮሞላል ተጀረከ ኦሮሞ ነገ በርባዶ አኮይታ ቢሻና ቀጨቱን አነን ሲቅጩ ጀር ዮሞላል ተንበይቱ ከን ሲዱረ በይቲ አካካዩ ጀራቱ ቤከ ጀራሚት ኢልመ ጀራቲ ሚቲ ደዩስ ሀገ ጎጃም እንጋፋቹ ደንዴቱቲ ብልሱማ ከን አርገቱ ሀገ ጎጃም ኪየ ጀቱቲ ብልሱማ አርገቱ haga finfinneef diredhawa jettu asumatti finfinneef diredhawa kiyya jettu kee kanam tokko sin gaafatin karabbi sin gaafatin kanamni sin gaafatin kiyya jettee bootta haga goojjaam kiyya gondar kiyya jettutti bilisummaan argattu addunyaan akkasi addunyaan dheeressanii gaafatanii qixxee fudhatan ati kaarkaa qabdu kiyya jettee bootta baalee kiyya jettee bootta jechuudha roobe kiyya diinshoo kiyya asallaan kiyya jettee bootta shaashamannen kiyya jettee bootta badadayuusa eenyutti himtan miidhee rabbaatanii gabbaatanii qeeroon Oromoo nagaa barbaada Tigree eegaa ture Tigree sila achiinuu fixaa jirtu halkan qeeroon eegaa ture ammallee gowwaadha homaa rakkoon hin jiru aanan siiqicha jedhee itti himaa jira ummata beekutti ummata wajjin dhalatee wajjin guddatee waggaa 100 beekutti himti ammallee haga saayikolojiin akkanaa kun isin keessaa deemutti bilisummaan fagoo jira saayikoloojii dayyuusaa saayikoloojii wayita namni si kabale haga jaballeessuu dandeettutti hin bilisoomtu kun ka beekamu addunyaa kanarratti warri bilisoome warra wayita asiin kabalan ija keessaa baase bilisoome no jedhee namni irraa laalala sigala self defense akka rabbitti suume wayita faallaa deemtuun bilisoomtu akkami bilisoomta akkamitti asallaa soo keessa dhalattee keessa guddette asallaan kiyya jettee amaaratti hiriira baate Addis Ababaan keenya finfinneen keenya jettee hiriira baata haga waa gaafattutti nama gaafatamu jira jechuudha gaafa oome gaafatte namni ka gaafatu waan hin argin ka isa uume ka isaa olii kan dandeenye waa gaafata nama akka ofii namni nama fincaa'u nama tooleetii deemu hin gaafatu qorqabbii keessantu gabbu'e kana agartee amaarri OPDO keessan dhuftee arra taayitaa qabatte ana OPDO jettee OPDO keessan dhuftee afaan Oromoo dubbattee taayitaa qabatte asoo ati quban qabne Daani'el Kibret dhufe masjida keessa arra Daani'el Kibret kaayanii maal abbaa keetii fidde sin jechaa jira masjida keessa kunoo Daani'el Kibret imaama keetii maal fidde jechaa jira maal fidda amma dubbataa gabbahee jawaar eenyu gabbahee quf mee tokkochi gabbahii qeeroodhaan karaa cuuf jedhu waan dhufu agarta gahe sa'aatiin baalee waggaa lamaan irraa dura haasoosuun jechuudha ummata gara arsii jirtanii dhaamsa qabna warri dur abboonni keessan qawwee tireeningii qabdu warri dur leenjitanii jirtan qawwee hidhadhaa waan dhufaa jiru rabbi beeka nam tokkochi hin beeku zamanni kun zamana waggaa 400 irraatii wal fakkaata waggaa 400 irraa Oromoon kan nyaatamte wal quba dhabaachuu dhabu mootummaa ollaatiin kontaaktii godhachuu dhabuutu amaara isin nyaachise amaarri qawwee hidhattuu malee nu wantee haa qabaannu malee lafa qabna biyya qabna onnee irra qabnaa turre tokkoffaa Oromoo wal quban qabdu wayita harargee lolaan arsiin quban qabdu wayita arsii lolaan harargeen quban qabdu kana tokko kesin nyaachise lammaffaa mootummoota alaatiin jechuun mootummaa alaa biyya ollaatiin wal quba qabaachuu dhabutu mootummaa Oromoo diige wayita amaarri fiigee ollarraa waa liqeeffatee meeshaa haaraa galfatu ati quban qabdu ollaa qabaachuu yuun beeytu ati
wanni si nyaachise tokko kana jechuudha. Ummanni biyya alaa jirtu us jettee re'aan baantiisini namaan kontaaktii godhi. Namaan walitti haasa'i. Addunyaan walitti haasoyteet bakka tokko geetti. Wal quba qabaadhaa. Ummanni gara Arsii kana jirtan meeshaa bitadhaa. Ka meeshaa sirraa fuudhee mataa baqaysi. Kun siiriyeesii dhoon sitti nama meeshaa as kennisiin jedhu Amaaratti hidhee. Nama Affaaritti meeshaa hidhee ati as kennisiin jedhu. Kana ofirraa yoon dhoggin gabrummaa ati Oromoon gabrummaaf uumamte. Wayita gabrummaa jennu kana Rabbiin gabrummaan kun waa lama qaba. Gabroonfataa fi gabraawaa qaba. Yoo lamaan tun hin jiraatin gabrummaa jedhamuu hin danda'u. Ati warra gabrummaaf uumame sani jechuudha. Yoo meeshaa as kennisiin jedhee namni Gondar irraa dhufee Goojjaam irraa dhufee afaan Oromoo haasa'ee afaan Tigree haasa'ee afaan Amaaraa haasa'ee as kennisiin jedhee ati itti kennite ati gabra hoodhu ati na gabroonfadhuu jetten jechuudha. Guyyaa sanirra sa'aatii sanirra jaartii bareedduun tun siin hin maltu ati gaallaadha jedhee sirraa fudhachuu danda'a eega qawwee kee sirraa fudhate. Dhiirri dhiirarraa dhufee qawwee hin fudhatu. Biyya Ameerikaa keessatti nam tokko namni marruu manaa qawwee qaba. Biyya guddoo tana keessa. Nam tokkochi qawwee kanaas kennu siin jedhu heeran galmeeffisee siin jedhee si gaafata malee akkasuma. Namni marruu qawwee qaba. Ufiin eeggatta heera kun. Amaararraa ufiin eeggadha jettee qawwee qabachuu hin dandeetta. Tigreerraa ufiin eeggadha hattuun hataa baate waggaa 27 jettee qawwee qabaachuu dandeetta jechuudha. Meeshaa kiyya qabeenya kiyya lafattii tiyya xiqqoo qabu kana buna kiyya qawwee kanaan eeggadha jechuun hin dandeetta. Kuni heera addunyaan hayyamtu. Kana Amaara waan gaafattu hin qabu. Wanni ganaa bilxiginnaa gaafattu hin qabu kana jechuudha. Waraqaa itti baasee yoo siin jedhan dhaqii waraqaa barreessi. Qawwee as kenni ka siin jedhetti yoo qawwee kennite guyyaa sanirraa gabroomte quba qabaadhu. Maaliif Affaar irraan fuune? Maaliif Karrayyuu irraan fuune? Maaliif Oromoo Walloo irraan fuune? Maaliif Amaara irraan fuune? Maaliif Tigree irraan fuune? Maaliif Agaw irraan fuune? Maaliif Adaree irraan fuune? Maaliif Somaalee irraan fuune? Maaliif Oromoo irraa fuudhan? Namni aqlii qabu waan akkanaa of gaafate jechuudha. Maalumaaf Oromoo irraa uummata nagayaan marga keessa taa'u irraa guuran? Uummata Orruu keessa deemu irraa maaliif guuran? Maaltu barbaadame? Aqlii ka qabu kana of gaafate jechuudha. Waatu jira jechuudha. Uummanni kun akka hidhatu Amaarri hin barbaadu, warri mootummaa gubbaa jiru hin barbaadu jechuudha. Yoo hidhate maaltu dhufa jedhanii sodaatanii jettee of gaafachuu qabda jechuudha. Biyya ofii kana kontiroolii gootee biyya ofii kana dhuunfattee ufiif bulchuudha wanni Amaaraa fi Tigreen sirraa sodaattu wanni birin jiru. Oromoon ufiif bulchinaan qabeenya ofii kana asirratti baafti. Shaashamannee keessaa wali guurteet Shaashamanneetti baafti. Asallaa keessaa wali guurteet Asallatti baafti. Harar keessaa wali guurteet Hararitti gaddeebistee baafti. Manaan ijaarti. Sigala fooqiin ijaarti. Asfaaltiin ijaarti. Elektirikaan galfatti. Bishaaniin qotatti. Akka OPD onuu baantu buufata maali jettanii? Buufata fayyaa. Kilinikii jedhama. Buufata fayyaa wanni jedhamu jiru. Wanni wayita afaan Oromoo bahu wayita afaan Oromoon dubbachuu jalqabdu wanni hin jirre waan achii as uummanni isa uume itti baasatee yaamama. Buufata wanni jedhamu hin jiru kilinikii jedhama. Kilinikii warra kilinikii dalageetu itti baase televezyiina wanni buufata jettuuf hin qabu. Buufata mastaawati jettan televezyiina. Reediyoo taate reediyoo. Sa'aatii yoo taate sa'aatii. Warri isa oomishee maqaa itti baase yaamta jechuudha. Kan afaan Oromootti hiikuun hin jiru kun maqaa afaan OPDO asirratti baradha. Afaan OPDO maaliif ta'e? OPDO'n akka Oromoon ta'in kunuu ragaadha. Buufata xayyaaraa, buufata maalii kan jedhan kun cufti isaa Amaara afaan keenya baratetu afaan Oromoo godhee sitti haasa'aa jira. Afaan keenya jechuun sirreeffata. Wanni buufata jedhamu hin jiru. Kana fakkaata. Rabbi godhee Ijiptii fi Amaarri wal dhooyinan Itoophiyaan leen jedhina. Itoophiyaan sabaaf sablammoota of keessaa qabdi. Haga Itoophiyaan dhugaa uumamtutti biyya tanaan biyya Itoophiyaan jedhinaani. Kan mootummaarra jiru eenyu mootummaa Amaaratiif Ijiptii wal lola jechuudha gaafa lolli dhufe. Hatta Tigreen keessa jirtu isaati amma Tigreen keessa jirtu Oromoon keessa jiru Sidaamoon keessa jiru kun mootummaa Amaaraati bilxiginna jechuun Amaara. Amaaraa fi Ijiptii wal loltu maaltu nuun ga'een? Good luck jennaan jechuudha. Mangaduun carqee argirraachu. Mangaduun carqee argirraachu. Bilxiginnaa keessa namni an Oromoo jedhee maqaan isaatu Oromoo hin jiru. Maqaan jiraa maqaa Amaaraati. Shimallis Amaara. Tasfaayee Amaara. Addisuu Amaara. Maqaa Amaaraatti kunniin. Oromoomti kunniin. Nam tokko sabni isaa wanni beekamuun waa lamaan. Afaan isaatii fi maqaa isaati. Aadaa maaliin achi booddee. Akka jirtuun maqaan isiitu maqaa Amaaraati. Jarattiin Amaara ta'uun kunuu ragaa guddaadha. Taayyee Amaara.
Taayee biloo Oromoo allen yellam. Taayee jechuun Amaara. Taayee kan beeknu Amaara. Tokkochi lammaa Amaara. Lammaa jechuun beektanii Amaara. Tokkochi as keessa nama maqaa Amaaraa of duraa yuun filannuuti. Maqaan isaa Amaara kan namichi Amaara maaliin beeknu kan keessa guddate Oromoo keessa. Ammallee tokko dogongoraan isin dalagaa jirtan warri OMN waa lama dogongora dalagaa jirtan. Isinitti himnaa takkaa lama yoo diddan isinitti duulla jechuudha. Kana barachuun barbaachisaa. Tokkoffaa dhaaba sadiin Oromoo jiru keessaa pabaa'oodhaa gayaa kennaan jirtan sa'ati wayita kafaa'ootii fi adda bilisummaa Oromoo shanee olii gaffiidanii qilee seentanii zaggabdan takka wayita pabaa'oo qaccee tuuxanii bira tartan. Isin argaa jirti Arsiin Qureesha ija baay'ee qabdi Arsiin. Ija baay'ee qabdi afur qabdi Arsiin duubanallee qabdi. Warri hin beekne jechuudha. Dayyuusa. Isin argaa jirti takka jedhe. Lammaffaa wayita Amaara nu keessa jiru haasoo ittan. Arda Hamzaa Boranaa qabxii lama sitti qabe. Akka ati siyaasaan beekne salaata keetii deebii yookiin siyaasaa dhiisi. Amaarri Itoophiyaa keessa jiru miliyoonaan lakkaahamaa jedhe siyaasaan beektu siyaasaan ganaa siyaafa. Yoo kafaa'oo seente ganaa qara'uu qabda. Nu Amaara ka beeknu nu keessa ka jiru 200 yalla. Eessaa fidde mana miliyoonaa nutti kalaqoytu. Siyaasa yuun beektan asirra baatanii qaayitan. Jarri 15,000 miliyoona 15tu jira Oromiyaa keessatti san fuutee ilmaan Oromoo burjaajee taatellee dayyuusa. Wama Amaarri isiniin jedhe miidiyaa Amaara irra bahee akkamitti asoo lakkaa'iin dhuftee haasofte. Amaara gamtu jira. Amaarri miliyoona ta'uu mala kan nu keessa jiru. Nu ammoo 200 jenna akkam jettee. Qureeshi Amaarri nu keessa jiru 200 jetti. Kam gootame? Kun salaalee jarri konvertii gootee hin deebisnaa jenna nuti. Garana. Alamuu simee biloo Oromoo alende. Asoo Oromoo sabboonummaa jechuun waan birii jechuu miti bar sabboonummaa jechuun uf ta'uudha. Ani Baalee Roobee Diinshoo Gaasaraa Gooroo Dallooti maqaan kiyya namni barbaadda jechuudha. Biyya kiyyaan maqaa baafadhe. Eenyummaa kiyya kun akkam goota. Akkamitti an Oromoo ta'ee Shimallis hin ta'a sabboonaa ta'ee hin ta'u lammaa akkamitti hin ta'u. Lammaan anaa miti. Lammaan Amaara Goojjaameedha. Akkasii bal. Lammaa eega jedhee bakka achitti addaan gallaanaaf lammaan. Fayyisaa ta'uu qaba. Furii ta'uu qaba. Laga xaafoo ta'uu qaba maqaan isaa. Bishooftuu ta'uu qaba maqaan isaa. Oromoo ta'uuf. Hin beektanii kanas. Jarmanii yoo dheetan Haslar, Muller, Hamar, Jinni akkana maqaan jira. Arraarriin dhumamarri isaa namni marruun beekachuu kun Jarman. Milosevic maaliif kunin haa Eastern Europe. Russia. Ka beekame kun. Peter John jennaan dammoo Johnson William jennaan Ingilizi maqaan beeytaa soo inni kalarii isaan argin. Fayyisaa, Leellisaa, Guddisaa, Gabbisaa, Jinnisaa jennaan ammoo Oromoodha dhumate. Oromoon akkasii beekamti. Ashabir Gonnixee, Fallixee, Jinnixee, Balixee jennaan Amaara xiixa. Akkamitti alamuu simee tahee Oromoo ta'uu danda'a. Asoo sabboonaa ta'e akkamitti eenyummaa isaatti asin deebine awwala. Anaan dura taa'uuf namichi tokko naan deemuuf maqaan isaatu awwala Oromoo qulqulluu ta'uu qaba maqaan isaa. Beeka kana beekuun barbaachisa yookiin eenyutu beeka. Who knows? Waan shakkitu wanni itti nyaatamtuuf kanaa bar maqaa jijjiiratanii si dhufan. Si gala maqaa kanatti xiqqoo isii gara galchanii si dhufan. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh. Kun beekuun barbaachisaadha. Rabbi godhee Amaaraa fi Ijiptii wal lollaan. Itoophiyaan jedhina Itoophiyaa gaafa itti atillee keessa jirta. Siyaasaa baradhaa ilmaan Oromoo. Amma lolli kun Amaara Bilxiginnaatii fi Ijipti ta'a. Amma zarraa fi gaafa adawaa sadin ta'in mee Amaarri hagam dhiiraa hagam loluu danda'a hagam iskistaa dha'uu danda'a nama lolchisiisuu osoo hin ta'in zahamaa godhee ufii hagam loluu danda'a amma agarra jechuudha. Zamana misaa'ila kiiloomeetirii kumarra taa'anii ibidda namatti ergan kana zaman amma akkasii akka karaa san kilaashii nafeem. Ijipti amma biyyuma teettet misaa'ila gadhiifte achirra jechuudha. Bum. Namni dalagaa hin qabu namni miliyeenan dalagaa hin qabu zamana kan akka barbaannetti hidhachiifnaa jedha Abiy. Really. Oromoo leenji'a. Carraa kanaan qawwee fudhadhaa. Carraa kanaan deemi gaafa sin jedhan garam jettaan jechuudha. Eessa deema? Eenyuun lola? Maaliif lola? Kana gaafata laal Qureesh.
maaliif bishaan afuratu bishaan rabbi uume bishaan kana qabdee amaariin gurguratti bara Goojjamiif Gondariin ibsattee gurgurachuu itti kaafe akkasii bara Keeniyaa gurgurattee so'aatti asii mabraatiin qabne maal kuni waan waggaa 27 kana agarree Tigree ummanni sameen kun ka uumameef jarri rabshaa fi fatanaaf uumamte jarri wanni min jiru jararraa wanni khayrii wan gaarii hin barba ummata jara keessa dhalate masjida jara gubu ati maal irraa ummata mooxaa keessatti amaara qorqabbiin isaanii amaara kiskistaa wajjin dhaya masjidatti qabee sirbu si baalee dhufee akkam harar dhufee akkam akkas godhu barbaadan mootummaan amma masaraa jiru kun nafxanyaa ta'uu eega beeytan oromoon jechuudha nafxanyaan dhibbarraa dhibbatti masaraa mootummaa seente humnan qabu ammoo kutaa mararraa humnan qabu Somaalee dhaquu hin danda'u akka qaraasan kijiba Tigraay bilisoomtee jirti Amaaraa dhaquu hin danda'u keessasi bakki isiin kontiroolii goote Oromoo callaa gamma Oromooleen ofirraa ficcisaa jirti Wallaggaa fi maaliin kun hin ficcisiisa irraa dhayaa jirti ofirraa. Gaafa rabbiin godhee du'aa itti godhaati Ijiptii wal dha'uu jalqabte nu bilisoomne jechuudha. Akka waan jennaan jechuun hin beektanin maaltu nu geenu Amaaraa fi Tigreef Amaaraa wal qixxee Oromoo maaltu galche. Mina gabbaninya. Amma achi Somaalee wal loltee Amaar yoo boordora keenya cabsitee baaleen fudhadheette of course dhikkuu irraa kaafnee ofirraa ariina jechuudha. Ammoo kuni lolli sameenii fi sameen hin qixxetti. Nun galchuun semetikii wal dhahaa jettee jechuudha. Good luck yiqnaachuu jennaan jechuudha. Yiqnaachuun humni nu galchuu lamaa saaraq hin maxaalan shimgilinaa ta'e nuti. Akka durii isa nama Amaarri badhee taa'ee harka dhahee zarraa feerara baraa'u no jechuutti kolfinam. ወደ አገር ቤት ሲመጣ የአገር ሉዓላዊነት ሲመጣ ኢትዮጵያኖች አይደራደሩም። የውስጥ ጉዳይን ቁጭ አድርጎ በኋላ አማራ ኮንትሮል ያደርግ በኋላ አማራ ሚዲያ ሊቆጣጠር አዲስ አበባን ፊንፊኔ ሊቆጣጠር ስለ ኡመን ሸነ ጀረኒን ኩነሞ ኡመተን ሰለጠኔ ኡመተን አርገ ኡመተ ደዩሰ ኡመተ ጃርሶን ሊትወልገ ተሸኔተን ከለሰ ኢብሰ ጀኖ ከና የት ቲኔሲ ገባቴ ኢብሰ ጀኖ ከነት ኢብሰ ጀኖ ከሲ ከነኒ ibsa ejjennoo kennettee gabbaatee joornaalistii wal gahee jedhe maal jetti akkana manaana qabanii akka lamuu jirantu hin jechuun sodaatte fincaayaa manaana qabanii nu fuudhanii nuun deeman ibsa ejjennoo akkasii miti bara ibsa ejjennootu akkatti kennu warran beelatu ganaa biyya bulchinaa jedha bara ajaa'iba bara alhamdulillah jara tan of keessan seensinaa warri kana jirtan achumatti za'u baxa balaachu nagaan jiraadha walitti hin dullu hin beektu waa haasoo hin beektu ibsa ejjennoo jechuun kaleessa na qabanii na hidhanii amaarri na tumee miti ibsa ejjennoo ibsa ejjennoo qabxii lafa keetta laal. Baay'isoo aktiivistiin jira ala kanaa iyyitullee shanee iyyitullee hin beektu waan godhan. Ibsa ejjennoo jechuun laal. Mootummaan kun alaan yaamee asitti nu galchuun waggaa lamaan irraa hin beekama. Haa ta'u malee yeroorraa yerootti jijjiiramee ji'arraa ji'atti nama hidhuu jalqabuun wajjira nurraa cufuu jalqabuun amma ammoo taree dabree haga miseensota keenya fi angoota keenya hidhu gahee jira. So nuti amma qabxii asiin gadaanu kanarratti ibsa keenya ibsa ejjennoo baasna jedhee akkasii baasa namni. Takka yoo kanan godhin akkana goona number 1. Lammaffaa akkana yoo godhin mootummaan kun akkam maal jedhama diniin itti kennite jechuudha. Maastanqaqiyaa warningii itti kenne ibsa ejjennoo jechuun kan. Abin maal godhe beektu akkamitti wanni baafate beektu abin warra isaanii. Mootummaan federaalaa ka ammaa kun angawoota keenya kanurraa hidhee ji'a takka kennineefii jirra. Ji'a kana keessatti yoo hin baasin akkana goona takka 2 3 qabxiin baasa namni akkasi diniin akkasi. Wayitasan mootummaan kun ahaa jirattiin maal jetti jedhee rifata jechuudha. Kunniin gabbaayanii booyanii deebi'an. Unbelievable. Demoo akka tokko eenyu shuguut maal kedhan tokko Amaaraa yisuun na fakkaata. Finfinnee Addis Ababaa jedhee dubbata. Argitee? Kanniin agartee kaala kanatti mallaqa Oromoo nyaataa ture qimaalaamin nuti shanee keessa Amaara baay'ee jira ka jennu usinneeti miti nuti hin beeknamti. Addis Ababaa jedha Addis Ababaa walaa akkas jedhe afaan Amaaraatti yoo dubbatu shuguut maali kedhan tokko kan uummata irra Jarman kanatti mallaqa saamaa ture. Oromoon laal wayitaati haasoitu haasawa kee keessa eenyu akka taate si beeyti isaati ammatti. Achi keessa gaazexeenyaa takkaa lama ta'a Amaarattu jira bara jarri sun natti qaayiti kalamaffaati. Kanuu kana ejjennoo maal jedhama maglacaa baastanii turtanii Dirree Dhawaa fi Finfinneen keenya jettanii turtan jennaan laalala jettee wakkatte. Argite? Amaara barkuuni Oromoon sein kamaal galchuu ka jedhe dhugaadha jechuudha dubbiin.
argitee bar dhugaan yeroo marraa qal'oodha. Amma hiriira ilmaan Oromoo girgirii kana yoo ilaaltan namni dhugaa qabu dhaaba Oromoo keessaa Kamaal Galchuuti. Dhugaa waan jedhamu jira, dhugaa jedhama. Kun qalamii wal fakkaatuun jinni ni jira. Kamtu irra badaadha jettee ilaalti Oromoo miti. Ka dhugaa qabu dhugaa san ka qabu Kamaal Galchuu qofa dhaaba Oromoo keessa. Maal jedhee amana beektu Kamaal Galchuu? Ka jarri miidiyaa dhoggattee miidiyaa irraa ariitee jechuudha. Bar miidiyaan OMN kun waan Kamaal Galchuu laalu arguun barbaadu alarjikii itti qabar. Meetanii kan amma eega jarri sadii walitti deebite kana takka dhufee achi mul'isa. Guyyaa tokkocha Kamaal Galchuu interviin goone qimaalaa mochi waan isin ittiin jirtan hin beeyna yoo laalle isin seete dayyusummaan keessan Jawaar dhagaye. Yoon wallaalle si seete ati arsiin beeytu keessa dhalatte malee Yemanii dhufte hin beeytu sani barra kun. Arsiin qalbii qabdi Oromoo keessa himte Afrikaa keessa namni nutti madaalamu Ijipti callaan. Kana beekuun barbaachisaa jechuudha. Qalbii qabna ka ati imaajiniin goone ati yoo zarii abashaafaa qabdamatti kasiin galle umrii kan kee qalbii qabdi arsiin. Asoo beeytu huura wajjin nyaatti arsiin. Kana beekuun barbaachisaa jechuudha. Miidiyaa marraa dhiiban namicha kana. Ammaalumaaf namicha kana miidiyaa irraa dhiiban jira. Durillee jechuudha. Namni kun nama jarnaalummaa lafa kaa'ee qawwee deemee amaaratti makame amaara shanii jedhamutti maalumaaf namicha kana dhiiban miidiyaa irraa jedha. Na ajaa'ibsiisaa ture jechuudha. Ammallee eega dhaabni kunniin sadiin walitti siiquu jalqaballee isa suuta miidiyaa irraa dhiiban. Injiru miidiyaa gubbaa yoo gartan jechuudha. Guyyarraa maraaraa guddinaa shanee maraaraa nutti mul'isaa jiran nu liqimsiisuu jedhan jechuudha. Uummata waa liqimsee hin beeyne. Uummata takkaa itti gadhiibdee aananiin itittuu liqimsuu hin baratin arsii nu liqimsiisaa jiran giddiin ni bada. Siyaasaan beekan jedhe kalee itti seenan jimaa dhiisanii. Siyaasaan nu dur keessa turre. Namni awwala dhaaba siyaasaa ka jedhamu Oromoo keessaa dalage Oromoo Arsiiti. Huseen Suraa jedhama. Yoo histirii beeytan hin beeku. Isinitti Mararaa gaafadha Dr. Mararaa hin beeka. Namni Oromoon akkanumaan qawwee dhukaasu miti dhaaba siyaasatti Oromoo barbaachisa jedhee awwala gadhaabe shanee isiniif fakkaatu malee. Ijoollee Wallaggaan beeytani. Arsii keessa namichi Huseen Suraa jedhama. Namni shanee dura, Leencoo dura, Galaasaa Dilboo dura, Isqeel Gabbisaa dura awwala dhaaba siyaasaa organizii taanee socho'uu qabna akka addunyaatitti akka leeyibar dimokiraasiitti jechuudha. Jedhee gadhaabe Huseen Suraa jedhama jechuudha. Kun qalbii irraa dhufa kun amma akkanumaan shookaa nyaachuu irraa dhufa. Ammallee warri miidiyaa kana keessa zawwartan Jawaaronni jechuudha isin hin galle dubbiin. Arsiin hin beekti. Asoo hin beektu yoo isin fakkaate dogongoortan bakka karaa martan. Isinitti immoo hin barbaachisaadha. Kun walirra duuluu miti walirra duuluu taatellee qilee seentan malee nuuni injifattan. I'm telling you. Garuu dhugaa callifnee jennaan keessa nu ukkaamsaa jirtan. Nu ukkaamsaa jirtan jechuudha. Ala kanaa arsii gowwaa harkaa qabdaniin beeyna. Arsii gowwaa takka jira gara Jarman kana gowwaallee miti lama jarri gowwaa jedhamti. Yoo lama taate gowwaa jedhama gowwaa jedhamu. Ummata immooshinaalii ummata awwala nam tokko dayyuusa ta'uu maaliin beeyta uf hin ta'u. Ani Islaama Baalee Robe. Yeroo maraa isin bira seenu assalaamu alaikum wanni jedhuuf dhaamsa jira duuba kana. Eenyummaa kiyya sitti ibsaa jiran. Jaalattu dhuftee seente yoo kiristaanallee taate waaqeffataallee taate warra amantii hin qabnellee taate islaamallee yoo taate jaalattu seente namni kun islaamaa Oromoodhaan liqimsi jechuu kiyya awwala. Salaam alaikum kana isin mul'isa. Arsii takka jira ka amantii jiraarraa quban qabne. Warra zamanaayii ussee salaam alaikum jechuu dhabuun Jarmanii kana jirti. Wayita seenan akkam nagayaa jedhan akkam nagayaa miti arsii islaamaa yoo taate Oromoo islaamaa yoo taate kasirraa eeggamu assalaamu alaikum sirraa eeggamu. Islaama ta'uu kan keessaniin beeyna. Yookiin yoo dhuftee afaan Oromoo haasofte waaqeffataa ta'uu mala, kiristaana ta'uu mala. Uf dhoysite jechuu laal. Wanni as duuba nu mul'atu islaama taatee assalaamu alaikum hin jedhin uf dhoysite warra jechuudha. Waatu sirratti kafe'amee jira jechuudha. Shanee istaayiliin si liqimse jechuudha. Shanee istaayiliin awwala amantii dhoysuu qabda. Oromummaa tana dura aansuu qabda amantii kee dura. Oromummaan itti aanetti obboleessa kee. Nuti islaama alhamdulillah rabbil alamin. Diinii addunyaa irratti faranjiin biyya maraa kumaatamaan itti sallamtu. Kana man saalfachiif. Ka qoma itti dhiibnee bakka maraa deemnu. Diinii kijiba hin qabne. Diinii quraana tokko addunyaa irraa qabna. Kanatti saalfatta. Akkami kana saalfatta meetti? Akkamitti namni islaamummaa saalfata? Auzu billahi mina shaytaana. Faranjiin irratti boonaa arti. Hagaardhaa maanutti niminaa itti faranjiin. Ati shookaa keessaa baatee re'ee keessaa baatee amantii islaamatti saalfatta. Meelaala aktivistoota islaamaa tanniin ta'a Oromoo. Ani islaama jedhi dhumatti maal sodaatti? Islaama Oromooti. Biyya walitti qabna baru. Aadaa walitti qabna, biyya walitti qabna daazin maatar.
dhoysuu bakkee sallaal qorqabbii irratti dalagan jiratti tan barka baratte ijoolleen tuni warra kana jedhu qorqabbii irratti dalagan laal hangaasaa kana hanqattanii hangaasaan bar siyaasa ofiitiif quchumaa ofiitiif jedhee salaam alaikum jedha itti amanee amanuu baatee san rabbii isaatii waliin beeka quchumaa jedhee innuu salaam alaikum jedha hangaasaan hanqattanii lakki jawaari maal jedhamu ani maalitti amana uf ta'ii namni uf hin ta'in biyya ta'uu hin danda'u namni uf dhoysee bakka dayyuusa kun achillee ba'u si gurgurata wama xiqqaan si gurgurata fiddee asoo waradaa tokko irra keettee wama jarattiin ittiin tasitti haasaa kalaas ani maalitti amana ideoloojii tokkoon kamaal galchuutii walii galaan ideoloojii ufii uf bulchitee biyya waliin bulchita barreeffadha waan kana galmeeffadha ufii uf bulchitee biyya waliin bulchita sirni gadaallee kana nu barsiise dimokiraasiin biyya faranjiillee kana nu barsiise ufii uf bulchitee biyya ammoo biyya guddoo waliin bulchita wanta na dagatina tuni very very importantidha maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin Amaari nu cirattee biyya keessaa tartee Waashingitanii galtee kana dagatina maqaa tokkummaa Itoophiyaatiin federaalitti dabaltee Tigreen nu saamtee miliyoonara taate kana dagatina maqaa tokkummaa Oromiyaatiin warri Amaararraa dhaale warri maqaan isaanii Alamuu Simee warri maqaan isaanii Ascannaaqii maqaa tokkummaa Oromiyaatiin nu saamaa jirti sa'aatii ammaatitti kana dagatina nu maal jechaa jirra beektu kana godhachuuf qalbii qabaachuun baay'ee barbaachisaa jimmaan jimmatu bulcha buna jimmatu guuratee jimma bulcha jimaa harargee irratti harargeen ajajjeet harargeen gurguratteet bakka itti biqilu akka itti biqilu sa'aatii itti biqilu bakka itti gurguratu ka beeku harargeedha harargee keenya jechuudha remember garbuu fi qamadee hajjaa waan hin lakkaa'amne kana arsitti dhiisaasan waan hin beekne keessa laaqini akkasitti bakka jirtutti ufii uf bulchiteet Oromiyaa ol ergattee wal bulchita waloodha Oromiyaan yagaaraan Oromiyaa asirraa nullee Abdulqaadiriin tamaamii keenya erganneet wallaggallee gabbisoota jiraa as ergatteet shawaalleen Alamuuf Simee jiraa maqaallee jijjiiruu baattu as ergiteet jimmallee kuulloo jiraa as ergiteet akkasitti waliin Oromiyaa bulchina you understand me eessatti aadaa baalee beeyta amma baalee for example yoo biyya kiyya tuqan hin loluu jette hin lolaa jedha baalee amma ati dhufte haa jennu kuulloo dhufte jimmaa dhufte achi baalee dhayte haa jennu ati mililikii naa dhaabaa faayitta amma kan bulchita akkasitti bulchuu dandeetta baaleen jaalattu kasan si galee hin beeytu qorqabbii kenna jechuudha kulam ati mililikii rakkoon hin jiru abbichuu nuun jette mililikiin dhaabde nu ammoo lakki mililikii achuma kaa dhufu hin jenna wallolle jechuudha kanaaf jimmaan kuullollee ta'u amaarallee ta'u achumatti isin haa bulchu achumatti mix racing keessa wal bulcha Allah yarhamukum achumatti jechuudha rabbi isin haa araaramu si galee jima harargeellee harargee dhiisa tuffaa harargeellee tuffaa harargee dhiisa qaraxa waan qaraxamu achumatti haa qaraxamu mootummaan Oromiyaa nullee amaamaa kenna wajjiin caffetti ol erganna hijaaba kenna wajjiin dhalaa teennallee caffetti ol erganna akkasii barakketti dimokiraasii jechuun akkasii yoo dimokiraasii beektan hin beeku yoo wallaltan rabbi isin haa barsiisuu jabaadhaa namni nama arrabsoo jiraate ana qulqulleessan arrabsinaa jettanii kadhattanii ana as jiraa mi anas jira bara as ka jiru speeshaalii ummata jimma jedhee barreessu tokko mudiyaan mara keesseen akka jimma Oromoo hin ta'in akka jimmaan tuni amma isin Oromoo seetanii ummanni as keessa jirtan maqaa jimmaa baasattee miidiyaa cufa jala seentee ummata Oromoo arrabsiti yoo agartanii jiraattan jechuudha gaafa jimmaa miti ani wallagga jettu dhufa isinitti meeraa isin turan ani jimmaa miti wallagga wallaahi wallagga gaafa jettu dhufa inshaallah agasii ammoo as keessa nu keessan seenina eega Oromoon fedhin maal gootaa seenta Oromoo keessa baran kana din kiristoon amma miidiyaan barbaannen seenu nam for example booddee qulqulleessaa sa'aatiin gahee jira jabaadha ayizoo hidhadhaa qawwee hidhadhaa jabaadhaa bichaan gayaa miti qawwee hidhadhaa waytanuu dhugaa dubbannuu namni as keessa ani ilaal ani namni ani salaatuuf hin jiru abiyyi amaara jedhee abiyyi irratti duulee
gaafa jawaar miidiyaa isaa kafaa ofii shanee callatti fayyadamu ittiin callisuun nama akkasiitti himte akkasii soqadhaa dayyuusa akkasii mataa isaa keessadha jechuu hattuu dhalee baadhaati jedheni sigale hattummaa wayita kiyya ta'e kiishan kaadhu hattuun nama kiyya wayita ta'e kiisha kaadhee wayita kan baate ka shanee ta'e ittiin duuloon akkasii himte annama akkasii yoo saatin dogongortan Bale Robe akkasii himte hattuu jawaarillee wayita hattuudha hatte jira mallaqa inni saamee jira amma kan hubeenu bara sigala waan dalayde damooza keetii fudhadhu jennaan itti fuufii ammallee dalagi moraal isaa tuquun barbaadu garuu riyaaliitiitti yoo dhufte ammoo waan jira sigala dubbin waan beeynu jira garii kakkiisha kaattu jira ila yoo haqan hordofin hinjifachuu hin dandeettu hattuu kee dhoysite hattuu namaa irratti quba qabde hin hinjifattu rabbi si arga kan gubbaa kana rabbi jira rabbi jedhanii guddaa hin rafne kan duune kan uume kan si uume kan nama maraa uume kan achumarra taa'ee si ilaalu jira isa jalaa bahuu hin dandeettu jechuu si gale dhugaa qabadhaa yeroo maraa yoo Bale Robe hattee deebisi as yookiin si dhiise jedhe hattee jirta malleen sun kiyyaa as deebisi yookiin ammoo si dhiise jedhe haa ofii naa godhe dhumate malee hanna kiyya hin dhoysin hanna kiyya ispeeshaalii public figure jedhamu OMN wanni dalagaa jiru amma kafaa ofii pabaa'u yookiin shanee fi pabaa'u haga uumame OMN waggaa lama kana keessa qixxee dhiyeesse harka tokkorraa dhibbatti qixxee miti walittuun kaleessin walittuu inuu mul'isu kariyoota nama kaleessa dhaqee mul'isallee qixxee cufee biraa deema asoonu intarfii dhagaa jiru qixxeetti dhaabata kana jechuun dhaaba jarri itti nu oofuu barbaadantu jira jechuudha giddiin akka mutaadhaan gannutti suuquu barbaadantu jira jechuudha giddiin arsii sanuu arsii nama laddaan hin beeytanis asoo bara shawaa fi waa eenyu kana jimmaan taatellee waan tokko bara arsii bara akkasiin hin jiru akkasitti garsuuqxee giddiin liqimsiin sun hin jiru arsii bara hin beeytani kan in beeyti waan jiri kamaal galchuu gaafataa turte ilaalaa dhiyootan walgahii kaleessaa tokko kennallee jetteen dhiistu jira arsiin kanaaf an piraawudii ta'a beeta gabbaanii tokkummaa irratti maaliif hin daleenne jedhanii akkasitti affaaxatanii qaban kana arsiin nu beeku arsiin isin beektan Mustafaa Jaarraa tokko kan baataa dhawu kana fakkaataa wassalaamu alaikum awfii nu godhaa yoo afaan isinitti tarree yeroo tokko emotional waan jedhamu jira yoo taanettiniin wanni isinitti tarree afooytu lillahi I hope waan nu amma haasofnu kanarra waa barattan jennee abdii goona jabaadha ummata keenya abboota keenya isaanii dhaadachuu dhiisa isaan dalagatan dabran isaanii jannata karadhaa warra tare an amma akkamitti jara ta'uu danda'a organaayizii kanarratti fokasii godha nyaatamtanii liqimfamtanii ammallee haga organaayiziin kun maal jettanii wal gaafachuu jalqabdanitti haga ijaarsummaan namichi kun qaaqu maal jettanii wal gaafachuu jalqabdanitti hin nyaatamta shakkii tokko malee amaarri bakka mara qabatte ati gabbaatee ani ka barbaadu qeerroon teena nagaa barbaadettee bootta nagaa barbaadu amaara akka waan hin beeknetti itti himta jarri qaata wal ijaaranii gadi buusanii lafa jala gasseenanii rabbiin kokkee jaraa kana keessa qabuuf Ijibtii wal qaarti bar ka jarri nu liqimsuuf already asoo afuuftee asiin ga'e rabbi Ijibtii wal kaasee amma Oromoo nu nagaa wal keessa Oromoo fi Amaara tagaabtanal jechaa jiran jechuudha taayitaa qabachuuf amma Oromoo akka loltuufiif tagaabtanal inyaa tagaabtan tawaaldanal siin jedhan jechuudha إنيا كنا نتجا التجابانم التوالدنم أعوذ بالله منكم جنان جون شيطان ورجاجم جون إسين سفاري أمار قل سيتمون برباجي سايج ديوس إسين حطوا ده إسين زجام بيتن إسين ها كهادي ده إسين جنان جون وان كان تأف قوي سي برباجي سا يوك قوي هي أشود دبد يوك كسر راهي كفوه متى إسا بقى يسود دبد قويا سنيا تمتى بيك كان دام زكيه قوي بيتاچو جلامتي قوي بيتاتي كسراهي كودف كاسي باساسو الله كيتاي ديوسا سي باساسو كمباتا اچ تفام برتيچو كاورومو ما هيدت يدي سي باساسو كمالف تيغرين هيدتي امار هيدتي سومالين هيدتي اورومو راما هي كان جدي كاسي باسا كهينغلف كويو كاغا كغلوف بربان دينكيت كاتي كمدي كيتين ايغچوف بيتت كاتي لفكيتين دلدل كيتين ايغچوف بيتت مالف إثيوبيا بيتك كيسة أورومو رايكن أفغافتني كان كانوا أفغافتني مالف أورومو موقفة منشا مر رايكن منشا أنا ما كبته وقاد يدم تفرن مالف يا مال بلسه منشا حرر جيت إنما قام تدوي وقا قرآن ترد دبركنا كيسة منشا حرر جيت إنما قام تدوي نم تقول تشندوني قاف أرت أورومو منشا كنا مرما أمارا راجرتي يعني كانوا ما هرون بينجو ودرو أورومو تون أرون إنكمو وني ندلسي سكون غيرنا أرساجرا gaafachi girjettee kaate jarattiin tun
manca makanaa nu duguu di'anii sodatanii. Mancaan qofti ammoo gahaa miti jenna miti. Qawween baay'ee barbaachisa. Akka warra walloo sanitti walloo qawween kabajamte silaa qaata kiristaana amaaraa taate. Kana beektu amantiilleen aadaan jiraallee wanni maruu qaataraa jijjiirame sila. Qawween kabajamtee qoma dhiibdee shirritti jara uffattee suurallee kan uffanne nagaan jiraatte jechuudha. Itti dhufnaan ofirraa baqaisiiti mataa jira. Uummanni xiqqaan sun. Onneen jiraa garuu Oromoo miliyoona 50 walitti qabdee tara jechuudha. Kanaarraaf kan qabnu jabaadhaa. Ijibti Amaara walloltee aagabaanim lolli kun lola sameenotaati. Lola sametiikiti. Arabaa fi makaa Arabaatti wallola. Amaara fi Ijibtii wallola. Inni aagabaan bilisiginnaan Amaara fi Ijibti nun galchu. Gudlaak jennaan jechuudha. Achumatti izzaw. Izzaw baxabalaችሁ. አዑዙ ቢላሂ ሚነኩም jennaan jechuudha. ሲገለ ህክምናን ከነናፍ ህክምና እርዳታ እንሰጣችኋለን በጣም ከተጎዳችሁ. ባቸው እዚህ ዳኩን እንጅሩ እስክስታን ኢሰቲ ሜ ገቡአ ሂደዳ አማርሜ ዘራፊ መከሰን ሰኑ ይላል ሰዓቲን ዱፍተም ካነ ፈካታ ነገት ይራዳ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ ባይ